Nyaaffi ilmaante ani obboleessa laa ani addan ba'u waan hinki addan ba'u obboleessaallee miti jaarsaallee miti xawalwaalleedha. Ilmaan wajjin raasaa bule galgala bakka bulu uma oromeessina walumaan laalle bakka wayii bakka akka amaaran wayita qe'ee kenna dalagattu aslan galgaluma itti yaada. ajnabin anabibi anjaarti namaati bari hin maratte bawwaaba zabanyaa wajjin lafa afattee rafta firaasha sii kennine firaasha fudhattee deemtee zabanyaa wajjin raftaa jechuudha zabanyaa si eege urga sodaatte Ani alaa kun jaal kophaa bula jechuudha. kophaan bultu akkam taatare na eenyu wajjin buluu barbaaddere obboleessa kiyya No jechuun ani bakka namumatti siquu barbaadani namuma yaada. namatti Namuma maasi yaada kophaa. taati fayyaa qabdaati coraa qabdaati gana jechuun gana waxxaatiidhaati Itoophiyaadhaayyuu baarameeqa tashaaggartee waa meeqa keessa tartee kadhuutee hojjetattee bulaa jirtu ati akkamiin kophaa buluu sodaattaati mana keessa nuti si wajjin jirra faamiliin si bira jirra Anamma dhaggeeffadhu wayita biyyaa takka jecha wayita biyyaa takka nama baay'ee wajji bullaa shamaraa dhiirri wal keessa bula bakka akkanumatti noormaalima namni kun guutuun bakka waan daallee sa'uu waan badaallee wanni hin jedhu ganama naga'umaan kaanee adda dedeemne warri ollaa kennaa guutuun suni zabana hin taane keessa turtani ka yeroo sana jechuun egaa wanni isin gootan sun badii guddaadha ka toobbadhu yuuka amma kan daganaa shaadaa qabachuu si barbaachisa sheeka wayii siiso hin jechuudha. hin kijibee bu'an hunduu garagara bulu. Ati nama quraana qaree akkamiin waan akkana haasoyta maashaallah yoo si laalu ijoollee qaraasis taate. Wallaahi dhugaa keeti maaltu waan baalagee kana na haasofsiisa. Inna lillahi wa inna ilayhi Ammoo raaji'uun. yeroo nama guddaa wajjin teessee namni guddaan si kabajee si waliin taa'u haasaa nama guddaa siyaasaa ijoollee xixiqqoon haasa'iin kun sirraa malu. Wallahi si foomaati jettu laaluufi malee haasaa nama guddaa wajjin ooluu jaaladhaallee si kabaje si jaaladha baxaami. Homaa Waan bakka an jedhu jechuun maani mataa kiyyarra rafta akkasiin jedhu barbaadde inshaallah waan an jedhu kana laaltu mindinno. no jechuun nama tokko amma fakkeenyaaf sheeka wayii bira dhayxe waan hima isaa laaluuf bakka xiqqoo qoostee yoo inni qoosaa san hin jaalanne duubuma irraa deebitu. Malee an badaaf hin jedhu ani nama guddaallee wajji guddadhee wajji dhaladhee ani obboleeyyan tiyyallee gugurdoo qabaa ani ilma quxusuuti nama kabajuullee beekaa akkasitti afaan wanna alba yalaa kullee haadha. Yaa akkas bareeda yeroo nama guddaa wajjin teessu nama guddaa ta'e yeroo xiqqaa wajjin teessu. So namni quraana qara'e moo osoma qara'een usteetuma olii gadi oofaatta? Sii qara'u Shaaxira yoo ansi ilaalu sanumaaf amala keessi jaaladhe garuu gaa'aa. wallahi billaahi hin shaatira bakka waan nu kamuu sirraa jechuun waan ati hin feene naasowan waan namni hin feene nama naasowan. Tokkoffaa irratti sobaan hin kakatini. Lammaffaa irratti ammootu dubartii gastii kee keessa ol galchitee akkana godhe hin jedhin maaliif beeytaa namni sitti mufataa gaafa ho'isi arguu ture. Guyyaa tokko nama ol seensistee quraana qaraasisaa mana kee keessatti waan kairii hojjetaa guyyaa biraa ammoo waan hin taane hin godhin. Jechuun taphadhu jasti ati gana daa'ima wixaatiidha. Ginna achi garagalii kana godhi sana godhi hin jedhin. Laalamoo hin godhu wallahi. Dhalaa wajjin kolfi taphadhu garuu akka gaafa ho'i godhee hartu san hin godhin jechuu biyyoon. No ani dhaggeeffadhu tokkoffaa waan akkasii wanni na barsiise ijoollee takka jira ijoollee saahiba kiyyaa takka gara miidiyaatti dhiyaachuuf laazima jara saahiba ta'e amma miidiyaa wal baradhe ijoollee baalagee ofirraa fageessa nama yaadaa wajjin oola nama yaadaa fakkaadha. Adam nu dhiise yaada jenne hin jenne. Ani amma Adam bar anillee ijoollummaan na jirtee dhikaata taphachuullee kolfuullee ma barbaada. Garuu beekaatuma miira ijoollummaa kana of keessaa baasuu fedha. Anamma ijoollee kiyyaa wajjin. Kun miidiyaa daandii haqaa fakkaataa ministeerii kiyya. Miidiyaa daandii haqaan beeytaa? Kam inni? Miidiyaa daandii haqaan
saahiba isaanii wal beekna. Ay, saahiba isaan. Si buloo kaba kaasillee. No, saahiba akkasii osoo hin taane namummaan saahiba namummaa. Kalee bulookii irraa hiikee ni garuu misinjaraan hin hiikne bulookii irraa tiktookii marraa bulookii irraa hiike malee. Bakka wallaahi jechuun ani namaanillee wal dhabuun barbaadu. Ani yoo namaa wal lolullee nama hin bilooku, namni illee nama hin bilooku. Ani amma ijoollee shufuroo ajjalaan alaaltu ta'anii hin bilu. Sababni isaa maa inni beektaa? Namni gaafa ati bilooyte kiiloorra of kaa'a. Nama san kiiloorra keetteerta ati gaafa bilooyte. Nama san dhiisu waan ati irra geette haa hordofu. Fooluma si haa godhu. Tuma dhiisan nama biloo kun jaalatu. Kan akka Jawaar Muhammad san. Illee jejjee. Yaa aarif no xuruudha. Yaa nama tokko bakka biloo kun jaaladhu uumama kiyyatti. Yoo isaa ta'e na haa laalu yoo isaa ta'uu baate haa dhiisu. Namallee gara argeen ittiin deemu naman kabajan jaaladha. Quraanallee hin beeka. Duriyyummaallee hin beeka. Sirballee hin beeka. Raayyaallee hin beeka. Bakka jechuun umrii matuu xiqqoof qabuu na dhoobde malee ani gara masgiidaa deebi'uu barbaada osoo naa ta'e. Yaa tikikkil ilaali gaafa nama guddaa bira deemtellee nama guddaa ta'ii yeroo nama ijoollee xixiqqoo bira deemtulluu isaan caalii argami biyaansi isaan yoo dogongoraa jiraatan ta'e gorsi anama ijoollee saahibboottan keessan baay'ee jaaladha akka shooddee fa'aa ijoollee baay'ee jirti natti tolani gin maal siin jedhare dasilenyaan natti toltu amalli isaanii so namni akkanaa garuu afaaniin haasaa malee waan balleessuun hin beeka beeyte gin dammoo namni ammoo namatti mufata yeroo viidiyoo tokko mummurama argu ilillii shanguuta ilillii naaguuta yeroo viidiyoo mummurama argu anamma shooddee wajjin yeroo duraanii nin ta'a viidiyoo na mummuratanii na waraabbatanii fa waan hin taane maqaan taane faa naa kenna gina shooddee wajjin asumarra kolfee taphadha malee aniif shooddeen guyyaa tokko keessaan walaasoo isiisnee hin beekne. Jaalate be miidiyaa jedhama kun kijibaadha. Namni asirratti naasaa malee akkana badaa miti jetti. Amma nama meeqatu yoo nu laalu durii yeroo gaanusa garuu nu nama qara'ee rabbiin xiqqo jallise guddaa miti haguma nu jallise garuu yoo qajeeluu feene qajeella. Ani amma akka dhaladhe takkaa gahee kennan turre maaliifi qara'uu walii gad deema. Suudii dhufeennaan tiktookii naa bananii tiktookii banadhee jennaan ani aslii fa'a argee siifuu fa'a argee haadha faaxee fa'a argee makii fa'a argee ibsishaa fa'a argee hamzaa hajii fa'a garaan jara fooloo godhe akkaataa jarri taatu ta'a jedhee tiktookii banadhee laayivii seenee fooloo haganaan nagaa. Ijoollee xixiqqoo wajjin teessa kolfitee taphattaa maaliif akka nama guddaa of hin goone naan jedhan. Guddaan rabbiin tokkicha garuu haa ta'u qalbiidhuma ofii guddisuudhumaan bareeda malee. Nama xiqqaa wajjinis yoo teesse guddaa wajjinis yoo teesse rakkoo hin qabu sammuu kee qofa guddisuudha waan attasaasabii yaada ofii guddisuudha malee. Ani feema sedhanii of akkaabbadanii namni ummaa na wajjin taa'uu dhiisanii baamasummaan waa jannata si galchiti. Normal no. Anuu gaafa awwalaa tokko ajandaa uume namni kumni tokko na laalee jennaan mee hiriyootuma kiyyaa walaa galchoon takka maali namni kumni na laale guyyaa awwalaatiif. Hiriyyaa kiyyaallee dawwaluu dhiiseef amma seedhee bakka dawwalee warra himuu ka'e geemii qabatuu beeka porofaayila hojjetuu ka'e namni na hime. Abbaa hojii keenyaadha ijoollee. Famma sunuma bu'aa tokko siif hin qabu. Namni si beekee si beekuu baate bu'aan wayitu hin jiru bar. Si galee. Amma warra sooshaal miidiyaa kanarratti namni hin beekne beekamtiidhaaf hin tattaafatu. Beekamtiin beekumsa malee argatan ammoo bu'aa wayitu hin qabu. Because ka beekamtii beekumsaan argatan sun rabbiin birattillee ilma namaa birattillee faayidaa qaba. Garuu kaammotu karaa hin taane waan hin taane godhanii beekamtii argatan sun bu'aa hin qabu.
Wallahi bu'aa takkan qabu. Nama Tokkoffaa arrabsanii TikTokiin haadha kun nama nama bal'isa. arrabsanii qullaa deemanii maal ta'anii TikTokiin maal kun ta'anii. Amma namni ajandamaaf yaa jecha amma fa'aa qullaa fa'aa waraabee gadhiisuu fa'aa eegale subhaanallah. Bibi rachaa dhageeffadhu. Tokkoffaa TikTokiin kun nama balleessa wallahi. Ani gaafa awwalaa miidiyaa kanarra dhufu jazbaa jecha bakka jecha safuu kanneen asirra baradhe malee duraan jazbaa ajaa'ibaa namaan jedha malee jecha kanneen jecha akkasitti kolfaatu kanneen nama arrabsuun amma wanni hunduun haarawaa miti osoo jecha fedhanii na arrabsan. Raahu ene ud. Badda Qonna daachuu mucattiin silxee sunis taata suudii keessatti dhaadhaan dararamaa turte galte koo biyya. galtee Dulloo meenatti mul'isime yaan galte. Laasti geemii taphatu. Qoy kan taasifaa godhan nama akkam taasifaa bareedu. godhan Wayye maare. Lubbu. Sagalee yang jiru jawa. Jira wudde. godhaan goonaa tantaaftaa Fayyaada. Mari ni rupu sebenarnya beri. Busy deh bersama Habib. ini. Abshire neema rakko. badde Wallahi billahi biasa tu kok mazaknya sama maal mana? hojjetaa Busy jerawi. Abshira Habibti diya. Beeka madam kamami. Waa yeroo hunda firii taati Habibti. jara namee namni 160 na jala jirtan kun shooddee fooloo godhaa 10,000 seenu dafa akkasiinuu jala jirtaniif kaayyirtan illee fooloo godhan Maa taraahi? Corona itu masa drama apa sih nggak ada sih. maal jetta seenu ifu Kuma meeqarra jirtu ishi guddee sii dalaga viidiyoo sii horaa. Kok masa drama apa sih ini berbeda? Kok masa drama? Ishee neemaa raayyee sii dalaga viidiyoo ishi guddee. Ini mana? Nah, Fuad. Sii jira wallaahi. Fuad. wayya rahaa jirta Mau jangan lupa kan, nama gue udah bersama. dubbataa jira rahaa jirta Iya lah, jadi ada latest juga apa? Iya, waktu nih. dhiise barammaa sirraa wayda Mat, bisa aja dari siapa seru udah bicara kongkong. bakka rakkoon Ajanda qabu Anamman argitu feemasoonni biyya kana jiran argitee feemasuma biyya kamu jiru guyyaan ajandaa fidee mana isaa ho'ifataan ajandaa tokkoon fi duuba dhimma kiyyaaf dhimma ilmaan kiyyaa achi osoo ajandaan meeqa jiru asin na qabaan haqqeen na qabaan waan ajandaa jedhamu kana na jibbisiisa. Yeroo hundana garuu gisee keeti fan addaa garuu waan badaan godhi malee ishii mataallee gas hin qabne. waan badaa dhageeffadhu tokkoffaa waan badaallee waan an godhe osoo natti naarin bira corona ini kan asli. Kun homaa seerumaan si gorsaa dhaame waan si jaaladhuufi bara tokko.